Kana beektu kaakawa batar jedhama. Baay'ee keessan gogaa keessanii fi fuula keessan irratti dibattu. Dibatni yookaan kireemiin kun of keessatti antiinflaamaatoorii, antiooksidantii fi akkasumas ingiridiyentoota baay'ee fayyummaa gogaa keenyaa barbaachisoo ta'an of keessatti qabata. Kun immoo gogaa keessan dhukkuboota garaa garaa irraa ittisuu fi gogaa keessan jiisuu fi akkasumas gogaa fuulaa keessan bareechuuf sin gargaara. Kireemii yookaan dibata kana gogaa fuula keessanii fi gogaa keessan irratti dibachaa jijjiirama gogaa keessan irratti yoo agartani fayyadamuu itti fufa. Garuu dibata yookaan kireemii kana fayyadamaa gogaa fuula keessan irratti shiffitaa xixiqqoo fi gurraacha gogaa yoo isinitti fide fayyadamuu dhaabudha. Sababni isaas dibanni kaakawa batar jedhamu kun akkuma dibatoota kaanii namoota tokko tokko irratti alarjik riyaakshinii uumuu waan danda'uufidha. Akkasumas namoonni gogaan fuula keessanii garmalee cululuqaa yookaan immoo ooyil iskiin taayippii qabaattan dibata kaakawa batar kana utuu fayyadamuu baattan filatamaadha. Akkasumas dibata yookaan kireemii kaakawa batar kana yeroo bitattani orjinaala ta'uu isaa mirkaneeffadha. Yoo dandeessan immoo dibata yookaan kireemii kaakawa batarii kan amma iskiriinii irratti agartan kana fayyadamuu dhiisaatii warreen amma agartan kana fayyadama. Ergaa fayyaa kana yoo dandeessan sheer godhaa. Gaaffii fi yaada keessan koomentiidhaan akka harkaan gaarii isiniif haa ta'u.